Amsinu ikamneron duma adubbisu. Abbonni keenya waan baay'ee beeku. Beekumsa baay'ee sammuu isaanii keessa qabu. Jaarsi Oromoo tokko galgala ijoollee isaa bidda biratti walitti qabee oduu duriin ijoollee isaatti himu eessaa fidaa isin jechiisa. Mammaaksi abboota Oromoo keessaa waraabameen filoosofiin jireenya sammuu isaanii keessa jira. Insaayikiloopiidiyaadha isaan. Abbonni keenya mana barumsaa galanii kutaa tokko hin baratiin saayintistoota waan baay'ee inni dubbisan otoo hin taane guurratanii sammuu isaanii keessa qabu. Armeen Oromoo tokko yeroo isheen sirna gadaa filoosofii gadaa toora naqxee ijoollee ishee ilmaan ishee barsiiftu waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'iba eessaa fuutee dubbattis hin jechiisa. Dhaloonni irra jiru garuu isa abbonni kaleessa qabanii hin qabu. Already dhiisee dhufeera. Gara teknooloojiin harkaa gateera. Sa'aatii 24 Facebookiidha. Facebookii irra hamiitu jira. Odeeffannoon fayyadatu jira. Isa mataatti guuttateera. Duudhaa abbootii isaa sirna abbootii isaa garuu irraanfateera. Kanaaf yookaan mataa keessaa waan qabu yookaan wanti barraa'ee lafa jiru hin dubbisu dhaloota gidduutti konfiyuuzii ta'e tokkotu jira yeroo kana. Dhaloota hin dubbisne jechuudha. Kanaaf gara kitaabotaatti adeemnu, gara macaafa qulqulluutti adeemnu, gara waan barreeffamee jirutti adeemnu. Arra miti isa kana kakaasuun kan dura ture. Jaarraa 21ffaa bara 2020 kana keessa taanee haa dubbisnu jennee wal dadammaqsuun duwwaan yellaasisaadha baay'ee. Inni kun bara abboota keenyaa waan dhumuun irra ture. Kanaaf dhaamsi biraan hin jiru hundumti keenya iyyuu haa dubbisnu. Imala milkii qabu akkasii kana keessaa qooda qabaachuu kootii fi baay'ee gammada. Itti aansee kitaaba gaara kaayyoo ba'uu jedhu kana sammuu wandee keessatti Waaqayyoo akkaataa malutti bilcheessee tolchee har'ammoo nyaataaf nu dhiyaatee jira. Kitaaba kana maxxansuudhaa fi wandeen baay'ee akka inni dadhabee gaaffii qabu walluun gaafachiisu. Baay'ee nuffisiisaa yeroo nuffisiisaa akka sila paastariin jedhan ittiin deebi'u amma jedhamutti nama gaafata kitaabni kuni. Garuu waan inni ittiin gammada jedhee yaadu dhaloota kana dubbisee mogolee horate gaafa argu wandeen baay'ee gammada jedha. Gammachuun kee kana qofaa ta'a. Itti aansee kitaaba kana dubbiseedha, ilaaleedha. Kitaabni kunis na ilaaleedha, na dubbiseedha. Kitaaba kana keessatti kufeen asumatti ka'ee kitaabonni kuni tokkoffaa irratti akka sila jedhame shaakala yeroo dheeraa waan fudhates fakkaata. Waan wandee dura dhalates hin fakkaata. Waan dura dhalates hin fakkaata. Baay'ee bareedee jechoota baay'ee miidhagoodhaan kan qophaa'anidha. Wanta kitaabota kaanirraa wanta adda godhu yookaas immoo kitaabota adda dureedha jedhee waan inni ittiin ilaale keessaa waan dubbisee keessaa hubadhe kaayyoon sinii qoodee namni baay'een gaafa sin dubbisu rakkina keessa qofaa sinitti beesokka. Koomenti naa kenne yoo namaan jettan namni koomenti gaafa sin godhu kana balleessite jedhee sin dhiisee sokka. Kitaabni kuni wanta adda isa godhu iddoo nu balleessine nutti mee akkatti keessaa baanu sinitti hima. Sirriitti dhaggeeffataniitu dheeta yaada. Gama rakkoo keenyaa qofaatuun ta'inis furmaatas lafa kaa'ee jira kitaabni kuni. Kanarraa kitaabota adda dureedha jedheetan kaa'a. Namoota keessaas namoonni baay'ee sin gorsan akkaataa itti sin baatan sinitti himu yoo ta'e rakkinaan ammas jechuudha. Kanaaf kitaabota akkasii baay'ee deeggaramuu qaba. Lammaffaa irratti kitaaba kana keessaa wanta nu hubadhu mata dureewwan si'ana kan addunyaa kanarratti yookaas immoo jechoota mata duree addunyaa kanarratti si'a kana deeggaramneetu as keessatti caafamee jira. Maa inni jechoonni si'ana kana deeggaramne yoo ta'ani dhugaan si'ana kan addunyaa kanarratti baay'ee leellifamu. Kitaaba kana keessatti baay'ee adda duree ta'ee leellifama. Qajeelummaan lafa kanarratti si'ana kana qulqullummaan waldaa kiristaanaa ta'ee lafa kanarratti baay'ee leellifamu. As keessatti garuu baay'ee leellifamee ka'a. Furmaata gaara kaayyoo yookaas immoo gaara akkamittiin baana kan jedhamu keessatti baay'ee leellifamee jira.